no warradi panno ofida damne rawa katta yenno wahan joga broma tinga fadipatane oh bolesa oh finga fajfa mane wakatibo damale nyudanda inni nufaya dukan sa onita gafa dipatani dape imbari oh namade pesane adu namambahu nupari odide no warade pano ofida damne rawa kata yano gafadi patane dafe imbari o namade pesane adu namambahu nubari odide no warade pano ofida damne rawa kata yano Bafaru kana kante lasio maknya kalen Tole abbaa faarsaa kana kan ta'e faarsaa kana kan dhageessisee obboleessa keenya irra bulee kan gorfatee maqaan waaqa keenyaa guddaa kan ulfaateef kan galatamuuf haa ta'u. Obboleessa keenya isa sagalee isarra bulee bifa faarsaatiin nu dhageessise waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu hundi keenya illee utuu keessaa nafiin firii 30 60 dhibba horannee tokkummaadhaan ibsaa isicha hin dhaabne zayitiin isa hin dhumne qabatee mana isaa keessa dhaabbatee kan faarfatu nu taasisu. Egaa faarfannaa tokko jennee kadhannaadhaan eegallee faarfannaa itti idaanneedha kan jirru amma kanatti fufuudhaan gara barnoota guyyaa har'aatti kan deemnu. Barnoota guyyaa har'aa kan nuuf kennanii abbaa keenya lubaa Yawaalasheet faa ta'u isaan qooqa ittiin dubbatan immoo gurra ittiin dhaggeeffannu akkasumas laphee ittiin qabannee mootummaa waaqayyoo ittiin dhaallu waaqayyo hunda keenya nu haa badhaasu amma kallattiimaan gara abbaa keenyaatti sin geessa. Tole galatoomi Diyaaqoon Balay maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo kan waaqayyoon jaallattan kan waaqayyoo isin jaallatu maqaa waaqayyootiin akkam ooltanii akkam yeroo kana geessanii waaqayyoo abbaa keenyaa waaqayyoo tiksee keenyaa waan namaa hundumaarraa nu dheegee umurii keenya irratti umurii kana nuuf dabalee haala akkasiin oobdii qulqullaa isaatti walitti qabamnee sagalee waaqayyoo akka barannuuf akka faarfannuuf akka isa kadhannuuf kan nu godhe waaqayyoo abbaa keenyaa waaqayyoo tiksee keenyaa maqaan isaa harmeesaa durbee qulqullittii Maariyaamii wajjin akkasumas immoo toloota isaaf raajota isaa duukaa hanga bara baraatti kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa kallattiimaan karaa barumsa koottiin seenaa yeroo keenya qusachuudhaa fi yeroon keenya xiqqoo ishee deemaa jirti. Egaa guyyaa adoolessa 5 har'aa akka mana amantaa keenyatti ayyaaneffannu ayyaanni guddaa tokko jira. Ayyaanni kun ayyaana qulqulluu Phexros, ayyaana qulqulluu Phaawulos, ayyaana abbaa keenyaa garbicha waaqayyoo Gabra Manfas Qidduus har'a ayyaanni kun in kabajama. Ayyaana kana maaliif kabajnaa? Wangeelarraa maaliif kabajnaa isa jedhu wangeela irraa ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu Daawit faarsaa isaa irratti
faarsaa 14 irratti yaadannoon tolootaa amma bara baraatti jiraataa. Yaadannoon tolootaa yaadannoon tolootaa yaadannoon qulqullootaa kana keessatti qulqulloota toloota gaafa jedhu kan waaqayyoon filatamanii waaqayyoo isaan filee aangoo laateef hundumaa jechuudha. Isaan yaadannoon isaanii amma bara baraatti yaadatamee jiraataa. Yaadannoon isaanii amma bara baraatti hin darbuu jedhee dubbateera. Mata duree barumsa keenyaa kana godhannee ayyaana har'aa immoo maaliif kabajnaa kan jedhu wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 20tti, wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 11tti kana maaliif ayyaana har'aa akka kabajnu hin argannaa jechuudha. Maal jedha sagalee Waaqayyoo achirratti? Waaqayyoo duuka bu'aa 12 waamee jedha. Warra waame kanas aangoo laateefidha. Aangoonni laateef maal? Aangoo dhukkuba dhibee nama keessaa baasu, aangoo hafuura xuraatee nama keessaa baasu, aangoo namni gaafa du'u kaasu waaqayyoo laateef. Har'a qulqulluu Phexros, qulqulluu Phaawulos abbee keenya Gabra Manfas Qiddusiin kaasnee haa ilaallu iyyuu malee, isaan mata duree nuuf haa ta'an iyyuu malee, Sinkisaar jedhamee kan waamamu kitaaba Bataskaana keenya keessatti guyyaan adoolessaa 5 guyyaan har'a ayyaana baay'eetu kabajama achi keessatti jechuudha. Kana ilaalchisachuudhaan egaa Bataskaanni keenya wangeela qulqulluu mata duree godhachuudhaan wangeela qulqulluu irratti hundaa'uudhaan wangeela qulqulluu ragaa godhachuudhaan namoonni ishee walitti qabamanii ayyaanolee adda addaa akka isaan kabajani kan gootu jechuudha. Ayyaana Sillaasees gaafa kabaju, ayyaana Waaqa keenya Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos maqaa adda addaan jiraatu Madhaani'aalamii, Baalazgeerii, Iyesuusii, Baalawaldii janneeyyuu akka kabajnu malee ayyaanni kun maaliif akka kabajamu? Ayyaanni harmee keenya Durbee Qulqullittii Maariyaamii maaliif akka kabaju? Ayyaana ergamootaa maaliif akka kabaju? Ayyaana qulqullootaa maaliif akka kabaju? Wangeelli nuu mirkaneesseera. Kan ragaa godhannee kabajnu wangeela. Kanaaf egaa ayyaanni har'a guyyaa adoolessaa guyyaa 5 kabajamu kuni akkuma isinitti hime xoomamaa ture akka seera mana amantii keenyaatti. Duuka bu'oonni Waaqayyoo walitti qabamanii hojii hafuuraa jalqabuu isaanii dura, hojii Waaqayyoo jalqabuu isaanii dura, wangeelatti babba'anii wangeela lallabuu isaanii dura, isa ija jaamaa ta'e ija jaamaa sana fayyisuu dura, isa gooboo ta'e gooboo isaa diriirsuu dura, tajaajila Waaqayyoo eeyyameef aangoo Waaqayyoo laateef sana tajaajiluu dura xoomni barbaachisaati. Walitti qabamanii harmee keenya Durbee Qulqullittii Maariyaamii gidduu kaawwachuudhaan xooma kana jalqabanii xooma kana
ilga xoomanii booddee hafuurri qulqulluus isaaniif bu'ee hojii hafuuraa jalqabaniiru jechaadha. Kanaaf nuunis egaa kan Waaqayyoo nu ajaju maal nuun jedhe garbichi Waaqayyoo Phaawulos ani Waaqayyoon hin fakkaadha isin immoo anaan fakkaadha jedhemi bifaan duwwaa miti kan Waaqayyoon fakkaachuu qabnu. Dalaganuun dalagnu waan Waaqayyoo fakkaatu ta'uu qaba. Waan Waaqayyoo jedhee urgaa'u ta'uu qaba. Waan Waaqayyoo jaallatu ta'uu qaba. Kanarratti immoo nu waan Waaqayyoo jaallatu, waan Waaqayyoo fedhu hojjechuudhaaf immoo abbooliin amantii Ortoodooksii Tawaahidoo kuni waan gaarii tumanii nuu kaaniiru jechuudha. Nuunis waan abbooliin keenya tumanii nuu kaaniin seeraaf heera eeguudhaan gaafa isaan xoomaa nuun jedhanii xoomni lubbuudhaafis fooniifis hin barbaachisi gaafa isaan nuun jedhan xooma sana xoomaa waan isaan nu ajajan hundumaa qulqulloota Waaqayyoo kabajaa, raajota Waaqayyoo kabajaa, ergamoota Waaqayyoo kabajaa, haadha koo kabajaa jedhee gaafa Waaqayyoo nu ajaju nuunis sana gochaa daandii abboolii keenyaarra deemnaa jechuudha. Har'a gaanuunis daandii abboolii keenya kanarra deemuudhaanii ayyaana kana ayyaaneffannaa jechuudha. Ayyaana kana gaafa ayyaaneffannu Phexros jechuun eenyu jechuusa jedhu inni ilaalla. Gaggabaabsinee yeroo keenyarraa Phaawulos jechuun eenyu akka ta'e inni ilaallanna. Qulqulluu abbaa keenya garbicha Waaqayyoo Abuna Gabra Manfas Qidduus jechuun garba hafuura qulqulluun jiraatu jechuudha. Gabra jechuun giiziidhaan garbicha jechuudha. Nuunis garbicha jennee waamna, garbicha Waaqayyoo. Abbeen keenyas immoo biyya Misrii dhufanii biyya har'a Cuqqaalaa jedhamu sanatti gadaama hundeeffatanii achi keessatti yeroo baay'ee tajaajila dheeraa laachaa kan ture, addunyaa kanarratti waggaa 600 kan jiraatanii, harmee isaanii Aqliisiyaarraa kan dhalatanii, hafuurri qulqulluu kan irra bulee abbee isaanii harmee isaanii ajajamaa kan jiraachaa turanii, raajiin gurguddaa kan ta'ee fi bineensa daggala keessa jiraatu duukaa leencaaf qeerrensa duukaa walii galanii namarra darbanii ila namoonni Waaqayyoo asirratti hubadha. Namni Waaqayyoo akkaataa akkasiinidha kan inni nama wajjin jiraatu. Booddeetti dhufnaa gaa Phexros jechuun maal jechuudha? Phexros jechuun dhagaa jechuudha. Dhagaa Waaqayyoo file jechuudha. Ati dhagaadhaa sirratti mana koo nan ijaaraa. Waafee iyyuu yoo dhufe qilleensis qilleensee, bubbeenis ka'ee, bokkaanis roobee, lolaanis lolee, mana an sirratti inni ijaare kun diigamuu hin danda'u. Ati dhugaa kan filatamte garba Waaqayyoodha, garba koodha. Kanaaf furtuu mootummaa Waaqayyoo siif hin kennaa. Dachee irratti kan hiite samii irratti kan hidhame ta'a. Dachee irratti kan hiikte samii irratti kan hiikame ta'a jedhee dhagummaa maalii akka inni ta'e wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti Waaqayyoo Phexrosii fi dhugaa beeraaf maqaan isaa inni jalqabaa Keefaa jedhama. Ibraayisxiin Keefaa jedha. Keefaa jechuun Simoon jechuudha. Simoon Phexros dhaloonni isaa sanyii Roobeelirraa, qulqulluu Roobeelirraa, sanyii Yoosef jechuudha. Achirraa maddee kan dhalatedha. Abbaan isaas Yoonaa jedhama. Dhaloonni isaas Galiilaa kan jedhamtu, biyya Galiilaa jedhamtu, ganda Galiilaa jedhamtu keessatti kan dhalatedha. Egaa Waaqayyoo akkaataa akkamiin akka inni file immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 4
lakkoofsa 19 irratti akkaataa akkamiin Phexrosii Waaqayyoo akka inni filateen akkaataa akkamiin akka inni waameen Phexros maal dalagaa akka ture dalagni isaa maal akka ture achirratti ni argannaa jechuudha. Bal'inaan gallee dubbifannu sagalee Waaqayyoo yeroo keenyarraa kee gaggabaabsee isinitti himaa jira. Nama qurxummii galaana keessaa qabee qurxummii sana nagadee qurxummii sanaan maatii isaas ofii isaas of jiraachisudha. Haadha manaa Pheerteewaa jedhamtu qaba ture. Haadhi manaa isaa maqaan ishee Pheerteewaa jedhamti. Phexros mana isaa kan inni bushachaa ture qurxummii laga bukkee dhaqee qurxummii qabuudhaan kiyyoodhaan qurxummii qabuudhaan qurxummii sana nagadee maatii isaas ofis of busha jechuudha. Kana keessatti dhagaa Waaqayyoo ilaa adeemsa Waaqayyoo kana keessatti hubadhaa. Waaqayyoo iji isaa akka ija namaa miti. Ilaalchi isaa akka ilaalcha namaa miti. Yaadi isaa akka yaada namaa miti. Daandii Waaqayyoo akka daandii namaa miti. Waan hundumaa Waaqayyoo ilaalchi isaa yaadi isaa yaada namaarraa addadha. Kan Waaqayyoodhaan Waaqa isa godhu kanadha. Namoota isa duukaa bu'anii booddee addunyaa kana sagalee Waaqayyoo isa ashaboo ta'een mi'eessuu kan danda'an booddee kan Waaqayyoo hojjetes kan hojjechuu danda'an eessaa akka filataman kana wangeela Maatiyos irraa wangeela Luqaas irraa akka gaariitti goone wangeelaawiin afuranuu barreessaniiru. Akkaataa akkamiin duuka bu'aan Waaqayyoo akkaataa inni itti filate jechuudha. Egaa Phexros isitoonni qurxummii qabaa jiru obboleessa isaa Indiriyaasii wajjin kana booddee ati qurxummii hin qabdu. Nama koo dallaa koo keessatti deebistaa argitanii? Nama koo kara Waaqayyootti deebistaa. Nama koo isa bittinnaa'ee jiru kana walitti sassaabdaa. Nama koo isa seera Waaqayyoo irraa jallatee deemu kana akka inni seera Waaqayyoo eegee jiraatu goota. Nama isa sagalee Waaqayyoo irraa adda ba'ee qullaa ta'e kana sagalee Waaqayyoodhaa tuffistee daara baastaa. Hojiin kee kana booddee dalagni kee kana booddee qurxummii qabuu miti ittiin jedheen nama qabda. Ati nama boojitaa ittiin jedheen. Nama boojitee mana kootti deebista argitanii kanatti Waaqayyo gaafa Waaqayyoo nama iddoo hojii xixiqqaadhaa waamu nama beekumsa qabu waamuu dadhabee miti Waaqayyo. Nama bifa miidhagaa ta'e waamuu dadhabee miti Waaqayyo. Nama fira baay'ee qabu waamuu dadhabee miti Waaqayyo. Garuu hojii Waaqayyo adeemsa Waaqayyo kana keessatti dhalli namaa akka inni hubatu. Ilaalchi Waaqayyoo maal fakkaata isa jedhu namni akka inni hubatu namoota iddoo adda addaadhaa waamee jira. Galaa Phexrosis kana keessatti waamamee yeroon keenya baay'ee deemaa jira. Phexros jechuun garraamiidha. Xinnoo ishee hin ariifata jedha. Egaa ariifachuun isaa sagalee Waaqayyoo fidha malee waan hamminaaf miti. Ariifatee dhiiga namaa dhangalaasu isaa ariifatee nama dogongorsu isaa ariifatee nama Waaqayyoo irraa jallisu miti. Ariifachuun isaa sagalee Waaqayyoof har'a nuunis ariifachuun keenya sagalee Waaqayyoof ta'uu qaba yaa saba Waaqayyoo. Dhiiga namaa dhangalaasuuf ta'uu hin qabu. Keessumaa namoonni Waaqayyoo waamamnee Waaqayyoon filatamnee aangoo Waaqayyoo baanne aangoo lubummaa aangoo diyaaqonummaa aangoo phaaphaasummaa baanne har'a ayyaanni kun ayyaana keenyadha. Waa'ee keenya lallaba ayyaanni har'a. Maal dalaguu akka qabnu maal fakkaachuu akka qabnu hojiin keenya maal fakkaachuu akka qabu. Namoota waan isaan barbaadaniin waan Waaqayyoon ajaju namoota Waaqayyoo dallaa keessaa ba'anii jiran dallaa Waaqayyoo keessatti deebisu. Namoota fayyina barbaadaniif fayyina laachuu. Amma aangoon nuu laatame aangoo Phexrosiif Phaawulosidha. Aangoon nuu laatame aangoo abbee keenya Abuna Gabra Manfas Qidduusidha garbicha Waaqayyoo. Kanaaf as keessatti kan Waaqayyoon hin tajaajilla jennee fannoo Waaqayyoo baanne hundumti keenya iyyuu hubannoo godhachuun nurraa barbaachisa. Adeemsi keenya maal fakkaata? Yaadi keenya maal fakkaata? Waan dalagaa jirru kun dalagni keenya maal fakkaata? Kan Waaqayyoon gammachiisudha. Kan saba gammachiisudha. Kan saba kana kara Waaqayyootti deebisudha.
Har'a sagalee waaqayyoo namoonni qoqa isaanii na baratan gaafa jedhamu namoonni siyaasadha jedhanii gama siyaasaan hikkatan jiru. Inni dhimmi kan isaaniiti. Haa tattuun tala namantuu waan ta'eef nuun amma dhimma siyaasaa qabanne miti. Namoota waaqayyoorraa adda ba'an karaa waaqayyootti deebisu. Namoota dallaa waaqayyoo keessaa sababii adda addaan ba'an dallaa waaqayyoo keessatti waan isaan barbaadaniin barsiisanii deebisu. Amma seera amantii ortodoksii tawaahidoo eeganii afaanii ofiidhaan tajaajilamuun rakkina maalii qaba yaa saba waaqayyoo? Kanarratti hin dhaggeeffattu taanaan warri hangafoolii gurguddaa abbooliin koo hubannoo godhachuu qabdu. Namni qoqa isaan barachuu qaba. Namni qoqa isaan qaddafachuu qaba. Namni qoqa isaan faarfachuu qaba. Namni qoqa isaan lallabachuu qaba. Kana waaqayyoo hin horku, hin jaallata waaqayyoo. Itti gammada waaqayyoo. Har'a isaanii gaafa kana ilaallu lubbuu 3,000 illee Phexros kan inni deebisee fi waan isaan barbaadaniin qoqa isaan barbaadaniin barsiiseeti. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 41 irratti arganne. Egaa waggaa 25 guutuu biyya Room keessatti barsiisee nama Xaabitaa jedhamtu du'arraa kaasee raajiin hojjetanii sitti himaa jira. Nama Xaabitaa jedhamtu du'arraa kaasee hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 36 nama waggaa 8 guutuu irbaata siree taa'aa jiraachaa ture Eeniyaa nama jedhamu sireerraa kaasee siree isaa fayyina laatee fi waggaa 8 guutuu. Waan kana fakkaataniif namoota mana waaqayyoo fuulduratti namoonni fidanii gatan limshoo gooboo ta'an gooboo sana diriirsuudhaan limshoo sana fayyisuudhaan maal jedhan Yohaannis wajjin mana waaqayyoo keessa sa'aan isaanii gee kadhachuu gaafa seenaniidha sagalee waaqayyoo. Nama waggaa baay'eedhaaf waggaa dheeraadhaaf limshootee balbala waaqayyoo irra taa'ee kadhatu jira ture. Hin kadhateen harka isaa facaasee qarshii kadhateen qarshii siilaannu hin qabnutti hin jedhaniin. Qarshiinis borsaa keenya keessa hin jiru jedhaniin. Warqee siilaannus hin qabnu jedhaniin. Garuu warqeen nu harka jiruuf qarshiin nu harka jiru jireenya bara baraa laachuu kan danda'u humna waaqayyoo jaateef fayyina waaqayyoo jaateef maqaa waaqayyootiin ka'iitii daddeebii fayyisi jedhanii nama waggaa dheeraadhaaf limshoo ta'es fayyisaniiru mana waaqayyoo keessatti. Egaa hojiin lubummaa namootaa fi hojii hafuuraa laachuudha jechuudha. Tajaajila hafuuraa laachuudha. Kana too tajaajilaa jiruugaa kasasamee himatamee jechuudha. Himatamee nugusa biyya Roomaa kan ture biyya Xaaliyaanii jechuudha. Neeroon Qeesaar kan jedhamu bara 67 keessa mataasaa gadi qabuudhaan akkamitti himatamee maal gooteedhaan maal akkan godhe hin beeku. Sagalee waaqayyoo lallabuun nama gaafachiisa. Namoota waaqayyoo gaafa hojii waaqayyoo dalaguu baanu waa'ee hojii waaqayyoo humna qabnuun dalaguudhaaf gaafa baanu karaan nuu mijaa'ee karaan keenya karaa miidhagaa karaa warqee nuu ta'a jennee akka yaadne. Namni waaqayyoodhaan tajaajiluu ba'u yeroo hundumaa jireenyi isaa jireenya qoraattiin marfamedha. Karaa isaarra dhagaa baay'ee jira. Rakkina baay'ee gidiraa baay'ee jira. As keessatti hubannoo guddaa gochuun nurra barbaachisa. Waa'ee dubbii waaqayyoo hojjechuun salphaa miti. Dubbii waaqayyoo hojjechuu jechuun akka dubbii biyya lafaa miti. Hojiin hafuuraa akka hojii biyya lafaa miti. Asirratti hubannoo guddaa qabachuun nurra barbaachisa. Kan inni himatamee Phexros nama Neeroon Qeesaariin Neeroon bulchaa jechuudha. Qeesaar jechuun bulchaa jechuudha. Bulchaa biyya Room ta'ee fuuldura dhaabbatee gaafa inni himatamu namoonni isa himatanii sagalee waaqayyoo barsiisa waa'ee waaqayyoo dubbataadha waaqa biraan jiru. Nu saamee qe'ee keenya dhufee waan hin taane nurratti raawwate rasaasaan dheenoo ajjeesee haaduudhaan nu qalee waan adda addaa kun hin jiru. Egaa akka seera warra Roomaatti warri Roomaa kun baay'ee hedduu dur toloota waaqayyoo irratti qorumsa baay'ee gaggeessaniiru. Garbichi waaqayyoo Phaawulos kara warra Ibrootaa kana boqonnaa 11 lakkoofsa 1 jalqabee yoo sagalee waaqayyoo ilaalle achirratti waa baay'ee leencaaf darbatamaa turan. Leencaaf darbatanii moora dallaa leencii keessa jiru keessatti darbatanii isaan immoo lafa
ol isaaniin godhu irra taa'anii asii gadi toloota waaqayyoo wareegamoota waaqayyoo nama sagalee waaqayyoo lallabaa kan turan bara sana akkaataa akkasiinidha kan isaan dararaa turan warri Room. Baay'ee gammadu turan namoota waaqayyoo ta'anii dararuun isaaniif akka baacaatti isaaniif akka dooyitti ilaalu turan itti gammadanii jechuudha. Akka dooyitti walitti sassaabamanii warri sanyii mootii kuni nama walitti qabanii nama sagalee waaqayyoo barsiisu akkaataa akkasiin itti baatu turan. Har'a nuni waan akkasiin qabnu. Kan kirnii keenya nurraa kutullee yeroo dhiyootti seenaan akka nutti mutti warra isiisiin qalame malee gidiraan baay'ee nurra hin jiru har'a. Yoo nurra jiraates immoo namoonni waaqayyoo gidiraa sana keessa darbuuf har'a warri kun fakkiinuu ta'u jechuudha. Achi gaafa inni matamee dhaabbatu maal jedhee waa tokko iyyuu hin goone garuu isin balleessitee taayyoonaan jettanii tarkaanfii barbaadan fudhachuu hin dandeessu ittiin jedhan tarkaanfii sirratti fudhanna si fannisuu barbaadna iyyuu ittiin jedhanii. Haa ta'u waan tokko iyyuu fuulli isaallee hin gurraachofneedha sagaleen waaqayyo. Fuulli isaallee hin gurraachofne. Waa tokkollee naasuu hin qabu. Namni waaqayyoo fuuldura dhaabbatu naasuu hin qabu. Namni hojii waaqayyoo hojjetu namni dhugaa qabu naasuu hin qabu. Isa booddee fuudhanii nuuni si fannisuu barbaanna. Kan si fannisnus immoo akkaataa akkasiin jedhanii gaafatti agarsiisanii lakkii akka gooftaan kootti fannifametti nan fannisinaa. Gadi mataa koo gadi qabaati gadi na qabaati na fannisaa ittiin jedheen. Isa booddee seenaa isaa gaafa isinitti gabaabsaa isinitti himu saba baay'ee fuulduratti mootiin Neeroon jedhamu bara 67 Phexrosin dirree Room irratti gaara Room irratti fuudhee fannisee gadi qabee jechuudha. Guyyaa har'a Phexrosin kana yaadanna. Phaawulosinis yoo ilaalle Phaawulosis akkuma kanaadha. Phaawulos jechuun qodaa gaarii, qodaa qulqulluu, qodaa bareedaa jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9:15 irratti seenaa Phaawulos kana hin arganna akka gaariitti. Phaawulos jechuun afaan minyaa, afaan dammaa, afaan isaa keessaa kan hamminni hin baane, afaan isaa kan minyaa'u namni waaqayyoo yeroo hundumaa afaan isaa keessaa waa'ee dubbii waaqayyoo bahuu qaba malee har'a kan firdibeetii deemee iddoo adda addaa mana iyyataa iddoo adda addaa deemee kan nama himatu ko har'a nama waaqayyoo ofiin jedhee sagalee waaqayyoo lallabudha. Waan adda addaan olala adda addaa namatti gaggeessuudhaan sooshaal miidiyaa irratti har'a kan maqaa namaa xureessu kan saba baay'ee xureessu isa sagalee waaqayyoo beeka jedhee fannoo waaqayyoo baatedha. Phaawulos garuu qulqulluun Phaawulos garuu akkas miti afaansaa baay'ee miidhagaa kan ta'e dubbiin afaansaa keessaa ba'ullee kan namatti tolu kan nama fayyisuu danda'u cabaa kan cabe akka inni walitti qabatu kan godhu isa dadhabe kan kaasu namni waaqayyoo kana ta'uu qaba. Egaa maqaan isaa ni jalqabaa Saa'ol jedhamee waamamaa isa booddee waaqayyoo waan adda addaa gochuudhaanii isa waammatee jira. Innis abbaan isaa Yoosa'al jedhamaa kan inni dhalatee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ilga dhalatee booddee waggaa shan booddee biyya Xarsees jedhamtu keessatti dhalatee waggaa 15 mana obboleettii isaa taa'uudhaanii seera ooritii seera kakuu moofaa akka gaariitti godhee kan barate waggaa 15 miilla Gamaaliyaa jala taa'uudhaan seera kan barate inaaffaa waaqayyoo kan qabu garuu achi keessatti immoo itoo hin beekin waan baay'ee badii dalagaa ture namoota waaqayyoo gaddisiisaa ture namoota akka Isxifaanos fa'aa dhagaadhaan reebamanii akka isaan du'anii fi gumaachanni gumaache gahiinsaa guddaadha. Achi keessatti waa baay'eetu jira. Egaa kana hojjetee innis waa baay'ee barsiiseera namoota du'an kaaseera fiixee wayyaasaa nama dhukkubsate kaaseera dhumarratti inni kaan hundaa'uun isinii biyya kanarra biyya lafaarra kan jiraattanii ergamoota waaqayyoodha malee nama miti ittiin jedheen lakki nuun nama akka keetiiti kana kireeditii isaa yookaan immoo gatii isaa waaqayyoof kennu eebba isaa waaqayyoo fudhatu kan waan nuun hojjenne humna waaqayyoon
kan nuun hojjenne waaqayyoon waa ajajeeti. Kanaaf kana waaqayyoo afudhatu ittiin jedhe isinii nama miti ittiin jedhe Barnaabaas duukaa gaafa isaanii raajii adda addaa hojjetanii jechuudha. Egaa kunis raajii gurguddaa waa baay'ee waa hedduu hojjetee seera ooritii yookaan immoo kakuu moofaa akka gaariitti godhee baratee ergaa hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 jalqabee yoo ilaalle akkaataan itti waamame boqonnaa 9 jalqabee amma 15 yoo ilaalle hin arganna. Isa booddee seenaan isaas miilla Gamaaliyaa jala taa'ee akka inni seera barates immoo hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti ni ilaalla. Egaa ilga gooftaan keenya ol ba'ee booddee waggaa 8 booda gooftaan keenya ol ba'ee waggaa 8 booda wangeelaaf waamamee raajii gurguddaa kan hojjetedha namni kuni. Namni kunis egaa akkuma Phexros waa malee badii tokko malee sagalee waaqayyoo lallabdeetta. Egaa nama tooftaa qabuun Phaawulos as keessatti tooftaansa namoota kara waaqayyootti deebisuudhaaf tooftaan ni fayyadamu. Har'a nama waaqayyoon beenna jennuu fi fakkii guddaa nuu ta'uu nama danda'udha. Nama haatu duukaa hatee hanni akka sirriin taane barsiisee nama waaqa tolfamaa waaqeffatu duukaa waaqa tolfamaa waaqeffatee nama kara waaqayyootti kan deebisu ogummaa guddaa qaba. Gabaa gidduutti Phexrosiin fuula isaa kaballaadhaan keessaa baaseera. Phexrosis maal jedheen Phaawulos hojii keessa booddeetti itti deebitee jedheen lakki achumatti wal barsiisanii nama dha'uun nama kabaluun gaarii akka hin taane akkaataa akkasiin tooftaan jirre fayyadamuun ogummaan jirreen namoota kara waaqayyootti deebisaa nama turedha. Ogummaan isaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa erga waamame booddee. Isa booddee qulqulluun kun ergaa 14 namoota kara waaqayyootti deebisuu danda'u gaabbiidhaan kara waaqayyootti namoota deebisuu akka danda'u namoonni dhiiga isaa foon isaa fudhatan malee fayyuu akka hin dandeenye kana keessatti waa'ee tolootaa waa'ee ergamootaa waa'ee raajotaa akka gaariitti godhee bal'isee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni biyya lafa kanarratti dhufe akkaataa akkamiin akka inni dhufe akkaataa akkamiin namoota akka inni fayyisuu danda'e hojiinsaa maal akka inni fakkaatu akka gaariitti godhee waa'ee waaqummaasaa nama ta'uusaa harmee keenya durbee qulqullittii Maariyaamiirraa dhalachuusaa akka gaariitti godhee barsiisee ergaa 14 nama barreessedha. Innis egaa gaafuma akkuma Phexros gaafa waggaa 67ffaa keessatti jaarraa 67 bara 67 keessatti mootiima Phexrosiin fannisee ajjeese kun kana fuuldura dhaabbatee guyyaama tokko inni immoo haaduudhaan mormarraa qaluudhaan itti waa baay'ee itti gaggeeffameera. Kana keessatti isaanii samiin baqaqxee gaafa ergamoonni waaqayyoon tajaajilanii ilaalu turan. Hojii waaqayyoo akkasi. Waa'een dubbii waaqayyoo waa'ee dubbii qomoo tokkoo miti. Waa'ee waaqayyoo waa'ee dhimma dhuunfaa nama tokkoo miti. Kan fayyisu waaqayyoodha. Kan mootummaa waaqayyoo nama dhaalsu akka dhaalu kan gochisiisu waaqayyoodha. Kana keessatti isaan gaafa gidiraanii adda addaa irra qaqqabu maal harka isaanii facaasanii samiin baqaqxee ergamoonni waaqayyoo gaafa isaan qulqulluu kan waaqayyoo duukaa jiraatan kan mirga waaqayyoo dhaabbatan kan akka Abrahaamfaa kan akka Isaaqfaa kan akka Yaaqoobbaa kan akka warra Noofaa kan akka Seemfaa gaafa isaan waaqayyoon galateeffatanii jireenya bareedaa jireenya miidhagaa ta'e ilaalu turan. Jireenya biyya lafaa kanaaf nuun wal nyaannaa warri kiristaanaa jireenyi biyya lafaa kun jireenya gidiraati. Jireenya qorumsi baay'ee keessa jirudha. Kanaaf egaa innis guyyaa har'aa kun akkaataa akkasiin fannifamee mormi irraa citee aaduudhaan du'ee wareegamee waaqayyoof jedhee wangeelaaf jedhee wareegamee guyyaatti kabajnudha. Qulqulluun abbaa keenyaas immoo iji isaanii guyyaa isaaniitti cuqqaalaa jedhamee dhaabbatanii gaafa kadhatan ija isaanii quurroon gurraachi dhufte keessaa buqqistu dhaabbatanii kan waaqayyoon kadhachaa turan ija isaanii keessa isa booddee ija ifu gaafa quurroon ija isaanii keessaa antinii gootee baastu ija ifu waaqayyoo immoo deebisee dhaabaaf ture. Hojii waaqayyoo akkas hojii waaqayyoo hin beeknu toloota waaqayyoo kan nuuni kadhannu
waaqeffanna mini waaqa keenyadha mini jannataloota waaqayyoo asirratti kan hubachuu qabnu ijoollee waaqayyoo nuni ergamoonni waaqayyoo toloonni waaqayyoo qulqulloonni waaqayyoo wareegamtoonni waaqayyoo duukaboonni waaqayyoo waaqa keenyadha jennee waaqeffanna akka waaqayyoo isaan kabajetti hin kabajnaan waa waaqayyoo kabaje immoo kabajuun nama tokkorraa waan barbaachisudha maaliif nu fakkii waaqayyoof dhaan uumamne waa waaqayyoo jaallatu gochuu qabna namoota waaqayyoo file arrabsuu hin qabnu namoota waaqayyoo file kabajuu qabna isa waaqayyoo irraa jallate akka inni kara waaqayyootti deebisu gochuudha malee namoota kana waaqayyoo warra file kana nuuni si waaqeffanna miti kana keessatti gaa ayyaana har'aa gabaabinumaanii walumaa galatti kan kabajnu kanadha nurraa immoo maaltu barbaachisa isa jedhu wareegamoonni waaqayyoo duukaboonni waaqayyoo 12 hin kabajamu abbeen keenya qulqulluu gabra manfas qidduus hin kabajamu janneerra waa'ee isaanii kaasneerra isaan nuuf maalidha fakkii nuu ta'uu kan danda'an maali isaanirraa baranna amma dhumaatti waa tokko irratti dhaabbannee waaqayyoo waaqeffachuu irratti hin baranna isaanirraa wareegamni kamiyyuu maqaa waaqayyoodhaan yoo nutti dhufe wareegamuudhaaf waa'ee dubbii waaqayyoo waa'ee hojii waaqayyoo waa'ee hojii afuuraa hojjechuudhaaf gaafa kaam waan karaa keenya irra dhaabbatu hundumaa obsaan kadhannaan xoomaan sagadaan waan nurraa barbaachisu waan waaqayyoo ajaju hundumaa gochuudhaan seera waaqayyoo heera waaqayyoo eeguudhaan ajaja waaqayyoodhaaf abboomamnee buluudhaan irra caalaatti immoo namni maqaa waaqayyoodhaan walitti qabamu hundumtu waliin jibbin jiru hundumti keenya yuukko kaayyoon keenya maalifi waan adda addaa keessa seenee namni sammuusaa akka inni jeeqaa jiraatu hin beeku malee addunyaa kana irratti waaqayyoo hundumaa mootummaa isaa dhaalsisuudha nuunis egaa akka wareegamoota har'a kabajne kanaa kan gabaabinaan isaanirraa barannu kanadha akka isaanii amantaa keenyaan cimnee dhaabbannee dallaa waaqayyoo keessaa itoo hin bahin amantaa isa kaanis kabajnee waan nurraa barbaachisu hundumaa goonee akka jiraannuuf kana nu barsiisa waaqayyoo egaa waaqayyoo gabaabinaan kan nu barsiise kan nu gorsee maqaansaa kan nu galatoome nuuf haa ta'u isa dhaggeeffannes waaqayyoo laphee keenya keessa nuuf haa bushu isa dhaggeeffanne waaqayyoo laphee keenya keessa nuuf bushee firii 30 firii 60 firii 100 jechuuni baay'ee ulfaata firii 30 jechuuni sareefuu amantaa jalqabee tattaafachaa jirudha waa tokko gochaa jiru firii 60 jechuun immoo sagiddu galeessa maayikalaawi isa jedhamu jechuudha inni firii 100 immoo waxaanii isa bakka dhumas akka Phexros faa Phaawulos faa waaqayyoon itti waaqayyoo kabalamanis yoo dhaamanis yoo arrabsamanis yoo maqaa waaqayyoodhaan dararamanis waaqayyoof galanna ga'u jedhanii waaqayyoof galata dhiyeessu gidiraaf rakkina keessatti egaa nuuni 30 60 firii horra jennee kadhachuun keenya waan toludha tole waan badumsa qabu miti garuu nun immoo kana keessatti firii hammamii horreerra jennee of gaafannee mootummaa isaa akka dhaallu waaqayyoo eeyyama isaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u lubbuu darbite lubbuu kamiyyuu biyya keenya irratti lubbuu darbite waaqayyoo dhaaltuu mootummaa isaa nuuf haa godhu dhaggeeffanne waaqayyoo laphee keenya keessa nuuf haa bushu galatooma. Ameen waaqni keenya bulee nu waaqeffatee nu beekamate maqaa isaa guddaa kan ulfaateef kan galatoome nuuf haa ta'u.